Akkam jirtan hordoftoota yuutuubii Qaddisa Barnootaa. Har'a immoo ji'oogiraafii faayinaalii keessaa qabannee isin dhiyaannee jirra. Na faana bu'aa na hordofaa jechuun barbaada. Asumaan wanti isinitti dhaamu barbaadu teelegiraama yeroo darbee fireeshmaan egzaam kan inni isiniin jedhe dhiifama. Jijjiireetiin maqaan irraa jijjiireetii waan hin jirru maqaa irraa jijjiirree waan jirruuf akka kanaan wal isinii fakkaatuuf Gaaddisa Barnootaa app jedha. Teelegiraamicha san jooyin godha. Wantoota garaagaraa yaadota keessanis teelegiraamicha jala naaf hawwatu dandeessan jechuu barbaadeeti. Asumaan eegallu barnoota keenya paartii tokkoffaan dhugaa fi sobaa. Unlike fertility and mortality, jalqabiin tokkoffaan unlike fertility and mortality, migration is non-biological, demographic, dynamic dha. Dhugamoo sobaa. Fertility fi mortality biological condition yoo ta'u, migration ammoo maali? Geographical movement dha. Dhugaadha jechuun kun deebiin waliin fakkaatu jedhe. Unlike fertility and mortality, migration is non-biological, demographic, dynamic. Dhugaadha jechuun. Gaaffii lammaffaa weather and the climate are similar in terms of their elementootaan kan wal fakkaatanii fi garuu the different terms in time span maal jechuudha. Elementoonni isaanii wal fakkaatan garuu maaliin garaagarummaa qaban jechuudha. Span of time dhaan garaagarummaa qaban maaliif climate jechuun is condition of climate element which is a long period of time. Yoo xiqqaate waggoota 35 jettanii qabarattan sanni yaadattuumi. Yoo xiqqaate waggoota 35 naannoo tokko haala qilleensaa dhaabbataa ta'e turuu danda'u haala qilleensaa jedhama. Qilleensa baaramaa jedhama. Ammoo weezar jechuun haala qilleensaati. Ganama galgalatti jijjiiramu danda'a yeroo gabaabaadha jechuudha. Kanaaf in terms of time span isaanii adda. Kilaayimeetiin yeroo dheeraa fi weezarii yeroo gabaabaa fi waan ta'eef dhugaadha jechuudha. Elementoonni isaanii wal fakkaataa garuu yeroon isaanii garaagaraa jechuudha. Tokko yeroon dheeraadha, tokko yeroo gabaabaaf tura. Altitude and temperature have inverse relationship throughout atmosphere dha. Atmosphere hunda keessatti atmosphere hunda keessatti altitude akkuma dabalaa deemuun temperatureis qannasaa deema waan irrataa deema jedhe. Hunda keessatti miti limitii qaba jechuudha. Limitii qaba. Mee onis garsiisa fakkeenyaaf ilaal kunuudha. Akkana jechuudha. Temperature decrease ta'a kan deemu, altitude dabalaa kan deemu, condition kun haalli kun kan dalagu eenyu qofa keessatti atmospheric layer only troposphere baqaana atmospheric isa troposphere jedhamu qofa keessatti malee baqaanota kanneen akka stratosphere, thermosphere keessatti akkuma altitude dabaluun temperature faana dabalaa deema jechuudha. Kanaaf atmospheric hunda keessatti akkasii miti jechuudha. Atmospheric hunda keessatti osoo hin taane limitii qabaachuu kanaaf soobataa kun. Gaaffii arfaffaa Ethiopian lakes are much more suitable for transportation than river. Laggeen caalaa haroowwan Itoophiyaa geejjibaaf mijataadha jedha. Dhugaadha sooba jechuudha. Geejjibaaf mijataa miti. Maaliif lafa ol ka'oo irratti ijaaraman haroowwan Itoophiyaa baay'een isaanii akkuma beekamu lafa Itoophiyaadhaan lafti Itoophiyaa irra caalaan lafa ol ka'oodha waan ta'eef lafa ol ka'oo irratti kan argaman baay'een isaanii geejjibaaf mijataa miti jechuudha. Kanaaf soobataa. Gaaffii shanaffaa compared to the developed country biyyoota developed ta'an yookaan guddatan gara biyyoota amma guddataa jiraniin faana wal bira qabnee yoo ilaalle high life of expectancy qaba. Eenyu biyyoonni guddataa jiran life of expectancy guddaa qabu, high qabu. Dhugaadha soobataa jechuudha. Maaliif soobatee biyyoonni guddataa jiran life of expectancy jechuun maal jechuudha? Life of expectancy jechuun umrii dheerachuu jechuudha. Umrii dhedheeraa fakkeenyaaf amma biyyoonni guddataa jiran jaarsolii umrii 80 fi isaa ol gahan 70 ol gahan baay'een qaban. Maaliif namni sababa haalota garaagaraa haala jireenyaatiin kan ka'e dafeetii umriin isaa gabaabaa ta'a dafee du'a jechuudha. Kanaaf life of expectancy yookaan umrii dheerachuun kan keessatti jiru biyyoota developed ta'anii jechuudha. Kanaaf soobataa jechuudha. Gara firoomsii yookaan paartii lammaffaatti yoo darbarru immoo
vernal equinox autumn equinox yaa filannu ajalan warri ajalan ajala yoo dubbifne vernal equinox autumn equinox solstice summer jechoonni kun baay'ee challenge nama godhu jechuudha. Maaliif agarree waan beektuuf baay'ee challenge nama godhan kana karaa salphaan akkaataatti qabachuu qabdan isiniif hima lafaana bu'aa. YouTubein kun isinitti tole yoo ta'e like godhaa, share godhaa, subscribe naa godhaa jechuun barbaada. Asumaan gara gaaffii keenyatti adeeminu. Kana gabaabumatti itti qabatan jechi equinox jechi equinox jedhuun akkuma maqaan isaatu himu equal jechuudha. Equal length of days and the night jechuudha. Guyyaa fi halkan dheerina guyyaa fi halkanii wal qixa, dheerina guyyaa fi halkanii wal qixaa miti jechuudha. Solstice kan jedhu dheerina guyyaa fi halkanii garaagara jechuudha. They are what unequal lengths of day and the night. Fakkeenyaaf itti firoomsina kun akkana jechuudha. Solstice jechuun dheerina guyyaa fi halkanii wal qixaa miti jechuudha hiikkaansa. Ammoo equinox jechuun kun kophatti equinox jechuun dheerina guyyaa fi halkanii wal qixa jechuudha. Akkana eega qabattan booda vernal equinox fi autumn equinox jechuun vernal jechuun spring jechuudha. Guyyaa fi halkanii dheerina guyyaa fi halkanii wal qixa kan ta'u yeroo springiidha jechuudha. Jechuun yeroo springii ta'a jechuudha. Ammoo autumn equinox yeroo springiitii fi autumn keessa dheerina guyyaa fi halkanii wal qixa ta'a jechuudha. Yeroon san guyyaa kamii kan jedhu yoo isin garsiise fakkeenyaaf laal vernal equinox jechuun springii jechuudha. Springii jechuudha kuni yoom ta'a maarchii 20 takka hemisfeera kaabaa keessatti dheerina guyyaa fi halkanii maali wal qixa. Dheerina guyyaa fi halkanii wal qixa ta'a. DBM dheerina guyyaa fi halkanii wal qixa kan ta'u autumn equinox kan ta'u jechuudha. September 23 ta'a. September 23 kan ta'u ta'uu isaati. Saniif autumn equinox September 23 firooma jechuudha. September 23 kana firooma. Garuu vernal equinox spring jechuudha. Maal ta'enne wanti 21 ta'a jechuudha. Maarchii 21 ta'a jennee jirra jechuudha. Vernal jechuun springiidha. Ji'a springii waqtii springii jedhamu san keessa maarchii 21 irratti hemisfeera kaabaatti wal qixa ta'a. Autumniin ammoo autumn equinoxiitu DBM yeroo lammaffaadhaaf dheerina guyyaa fi halkanii wal qixa kan ta'u September 23 yeroo waqtii kamii autumn jedhamu jechuudha. Waqtii san keessa jechuudha baay'eeti. Kanaaf kun maal ta'a maarchii 21 ta'a jechuudha. Kun maarchii 21 meerraa inni yoo tuqunne fakkeenyaaf vernal jechuun spring equinox jechuudha. Maarchii 21 ta'e jennee jirra. Autumn equinox yoom ta'e jennee September 23 jenne. Solstice jechuun maal jechuun isiniin jee unequal lengths of night and days jechuudha. Summer solstice dha. Winter solstice nuufi itti naa biraan dabra kana. Equinox jechuun maal jechuudha isiniin jee dheerina guyyaa fi halkanii wal qixa jechuudhaan isiniin jedhe. Amma gara isaan lamaanitti yoo ol deebine gara isaan lamaanitti gaafilee afan lamaan kanatti yoo ol deebine kana fakkaata. Summer jechuun waqtiidha. Waqtiilee afurii jira akkuma beekamu. Summer, winter, spring and autumn jedhanii waqtiilee afuran jiran san keessaa Juun 21 yeroo hemisfeera kaabaatti solstice jechuun maal jechuudhaan isiniin jee wal qixaa miti jechuudha. Yeroo dheerinni guyyaa fi halkanii itti garagara ta'u. Eenyutu dheeraadha? Lengths of day guyyaan dheeraadha, halkan gabaabaadha jechuudha. Summer solstice keessatti dheeraan eenyu? Day'dha. Days lengths guyyaan dheeraadha. Garuu winterii keessatti eenyutu dheeraadha? Shorter of the year days year jechuun
Kan dheeraa ta'e eenyu jechuudha? Naayitiidha jechuudha. Kana keessatti naayitiidha jechuudha. Wiintarii keessatti eenyutu dheeraadha? Wiintarii kasolaastikii keessatti. Wiintarii kasolaastikii keessatti eenyu dheeraadha? Naayitiitu dheeraadha. Ammoo samarii soolaastikii keessatti eenyutu dheeraadha? Deeyitu dheeraadha jechuudha. Deeyitu dheeraadha. Akkasi qabatta jechuudha. Deeyitu dheeraadha. Yoom ta'a inni? Waqtii kam ta'a? Samar soolaastikiin yeroo inni ta'u wajji qabachuu qabda jechuudha. Juun 21. Kareefuu Maarchi 21 jennee kun ammoo Juun 21 ta'a. Wiintar soolaastikiin ammoo Diseembara 23. Kan maal jennee Seepteembara 23 jennee kun ammoo Diseembara 23. Waqtii wajjin qabachuu qabdu jechuudha. Waqtii fi guyyaa walitti firoomsitanii qabachuu qabdu. Achumaan samariin akkamiin Juun 21 jennee ta'e jechuudha. Wiintariin yoom ta'e jennee Maarchidha jechuudha. Wanti jechuudha. Diseembara jechuudha. Diseembara 23 ta'a jechuudha. Haala kanaanii paartiilee hafan yeroo gabaabaa walitti kan isiniif qabadhee dhiyaatu ta'a. Nama faana hordofaa subscribe like naaf godhaa isinitti tolu. Kan isinitti hin tolle taanaan koomentii jalatti wantoota fooyya'uu qaban akka naaf keessan adiraa jechuun barbaada. Nagaan naaf